Shalom nagaa waaqaadha. Akka jirtan hundaatti isiniif haa baay'eetu hordoftoota ituu mujjiteen mucaa jaalalaa jirtu warreen hordoftan akka wanta fayyaa jirtu. Har'a sabir biraayisii siin gochuun dhufe. Beektu sabir biraayisii. Innaa sabir biraayisii qabaa jechuudha. Mataa keetti uffadhu. Intala wayii tokko jira keessumaa wayiin qabaa. Sabir biraayisiidha ishees. Sabir biraayisiin godha jireenidha. Isheetiin jechuudha hin beektu. Innaa gara sabir biraayisii maa inni maqaan isaa? Halima Ushuu. Sabir biraayisii olle Ushuu. Sabir biraayisii olle eesh. Sarbiraayisii jette sabir biraayisii miti sarbiraayisii anaan jechaa jirti. Innaa sinitti argisiisa jechuudha. Sabir biraayisii ishee gochuuf jedheen isheetiin jechuudha. Oolmaa naa to'anna ishee hin deeminaa. Laa. Innaa kun argitanii jirtu akkuma argitanii jirtudha jechuudha. Sarpiraayisiin keenya dhugaa. Madaamii tokko qabna beektu. Madaamii nuti qabnu baay'eedha. Garuu isheen madaamiin suni waan nama laachuu hin jaallattu. Birriilee namaan laattu. Karaa biraatiin immoo waanlee namaan gootu. Dhugaa garuu har'a jechuudha. Nu bittee jirti jechuudha kana. Tokko nu bittee jirti lamaan keenyaaf nutti dabalataan hojjenna. Innaa baay'ee bareedaa ishee galateeffachuu barbaanna. Haa galatoomsu jechuu jirra. Kan biraa immoo kune hin beekne kana waansa. Argitanii? Innaa waan akkasii isiniin jedha. Har'a baay'ee ishee galateeffadha. Maaliif amma waggaa kanas ta'e waggaa amma kanas ta'e jettu maanuu gootee hin jirtu. Maanuu bittee hin jirtu isiniin jedha. Innaa waan akkasiiti gooftaan baraaf jireenya keessa naa eebbisuu kana fakkaataa isiniin jedha. Innaa eebbifamaa isiniin jedha baay'een isin jaalladha.